Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar qafuuni kabajamtoota Oromoo App. Nama Feesbuukii keessan seenee isin wajjin fayyadamaa jiru akkamitti beekuu dandeessan, akkasuma immoo akkamitti ofirraa baasuu dandeessan kan jedhu isinitti argisiisa. Na wajjin turtii gaarii ta'a. Jalqaba Feesbuukii keessan irra yeroo tokkoof ni seentan. Feesbuukii itti fayyadamaa jirtan san kan namni na wajjin seenee fayyadamaa jira jettanii shakkitan san yeroo tokkoof erga isarra seentanii booda sarara sadan dalgaciisu kanarra ni tuqattanii jechuudha. Bakka profaayilii keessan haa jiraatu haa dhabaatu sarara sadan dalgaciise kanarra bakka xiyyaan isin argisiise. Sana booda achirra erga tuqattanii kaatanii seetingiin as bira jirti. Yeroo tokkoof seetingii kanarra ni tuqattanii sanaan booda as biratti iddoo lammaffaa irra isin argisiisu kana jechuudha. Paaspoortii enda sakireetii kanarra yeroo tokkoof ni tuqattanii yeroo isin achirra tuqattan ammas lammaffaa paaspoortii enda sakireetii isa kanarra ni tuqattanii jechuudha. Sanaan booda haala kanaan asirra isin galcha bakka amma xiyyaan isin argisiisu kanarra yeroo tokkoof ni tuqattanii jechuudha. Yeroo isin achirra tuqattan maqaa feesbuuka keessanii isin fida maqaa feesbuukii keessanii irra ni tuqattan. Yeroo isin achirra tuqattan haala kanaan isiniif baasaa jechuudha. Asii olitti kan argamu jechuudha. Saanduqatti jalqabaa kana irratti kan argamu bilbila isin itti fayyadamaa jirtanii jechuudha. Kan asii gaditti argamu kunniin ammoo koodii bilbila garagaraa yoo ta'u taate koodii isin hin beekne yoo ta'u taate namatu seenee isin wajjin fayyadamaa jira jechuudha. Amma kun anumatu yeroo garagaraatiin loogaawut godhee seene waan ta'eef isuma san herreegee jira jechuudha. Kanaafuu isin amma maal gochuu qabdan koodii isin hin beekne bilbilli moodeelii isin hin beekne as keessa jira taanaan jala kana gadi bu'uudhaanii bakka selected device to log out jedhu kanarra barreeffama diimaa kanarra ni tuqattanii erga achirra tuqattanii booda haala kanaan isiniif baasa. Sana booda irratti raayitii gootan akka kanatti yoo barbaadan ammoo yeroodhuma takkattiidhaan select all jettu kanarra tuqachuudhaan akka kanatti irratti raayitii gootan hunduma isaa yeroo tokkotti. Sana booda jala kana gadi bu'uudhaan log out iddoon jettu kun ni jirti. Log out kana tuquudhaan ammas kaasirii fi log out isiniif fida. Log out kan jedhu kana gubbaa tuqachuudhaan of keessaa baaftanii jechuudha. Erga haala kanaan namoota sana of keessaa baastanii kaatanii booda yeroo tokko xiyya gubbaa kanaan duubatti deebitanii paaspoortii jijjiirachuu qabdanii jechuudha. Erga haala kanaan keessaa baaftanii paaspoortii isaa jijjiirachuu qabdan. Paaspoortii jijjiirachuudhaaf yeroo tokko xiyya kanaan irraa duubatti deebitanii jechuudha. Erga haala kanaan ammas marra tokko xiyya saniin duubatti deebitanii amma as biratti change paaspoortii kanarra tuqattanii jechuudha. Change paaspoortii yeroo tokko achirra tuqattan maqaa feesbuukii isin irra ni tuqattanii sanaan booda gubbaa kanarratti paaspoortii duraan itti fayyadamaa jirtan san ni galchitanii jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo saanduqa lammaffaa irratti paaspoortii haaraa itti galfattan. Ammas saanduqa sadaffaa irratti ammoo paaspoortii isa lammaffaa irra galchitan kan sadaffaa irrattis galchitanii sanaan booda change paaspoortii kan jettu jala kana jirti change gochuudhaan irratti seefii godhattanii jijjiirattanii jechuudha. Haala kanaan sirreeffadhaatti fayyadamaa turtii gaarii nagaan naa tura.